badam. Aywa amoo na dhaggeeffadhu wanti si dallansiisa kan hubannoo qabutti wantoota tamma social media kanarraa taasaa turte TikTok kanarraa taasaa turteen yeroon caqasaa turetti si jala taa'ee caqasaa turetti haadha koo arrabsanii Haadha koo abbaa koo narra darba anaanotu sa'aatii 24 na arrabsanii na amoo na dhagaa gammachiisa. jirta Anarra darbanii nagaamu sagaleen koo. Haadhaaf abbaa koo arrabsanii haadhaaf abbaa koo irra darbanii eega quufanii booda immoo dhagaama deemii naan jedhan iyyuu dhiisii akka waan siilaanne waan ta'eef sirraa fudhanna naan jechuutti ga'an jechuudha. Maal jettee? ayyee tole bareedduu dhayyee na dhagaa jirtanii ammati Nagaam. na dhagaa aywa rabbiin Allahan rabbidha miti akka muslimni addunyaa kana amanutti Allahan rabbii tokkichadha miti Eeyyee sirriitti malee. amoo na dhagaa jirta aywa Nabi Muhammad ergamaa rabbiidhanii Ergamaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti kabajamaa fi jaallatamaa. galatoome ulfaadha rabbiin islaamummaa kana nuu gadhiisi ba'iisi jedheera Aara rabbiin maaliif islaamummaa ganamaa keessaa baate kan kooti natti deebi'e sammuu koo banee na deebise malee. Allahu akbar nabiyyi Muhammad amantii kana gadhiisi ba'iisi jedhaniiru Aara hin jenne sallallahu alaihi wasallam dubbanne. Chee. ayyee ayyee kunooti rabbiin islaamummaa fi nabi Muhammadiin amantii kana keessa namni bayitu yoo jiraate nama sanaan bayi jechuu qabdu yoo si barbaachisa ta'e siif amantii kan islaamummaan ati amante nama si kenne yoo ta'e gadhiisi bayii jechuu dandeessa ela islaamummaa kana keessatti waa tokko siif haa kaasu gabaabumatti jechuudha haadha kee abbaa kee oli islaamummaan nabi Muhammad haadha kee abbaa kee oli haadha keenyaaf abbaa keenyaa oli nabiyyi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi haadha keenya abbaa keenya ol isaaniin jaallanna lubbuu keenya kana rabbii fi rasuulaa fi rakasa lubbuun keenya haadha keenya caalaa abbaa keenya caalaa lubbuun keenya rabbii fi rasuulaa fi rakasa tola rakasa bakka garuu lubbuun ilma namaa tokko namni karaa malee balleesse lubbuu addunyaa guutuu akka balleessedha lubbuu kiristaanaa lubbuu islaamaa miti lubbuu ilma namaa kamiyyuu jechuudha namni balleesse lubbuu addunyaa kana guutuu akka balleessetti kan quraanni dubbate lubbuu nama tokko kan jiraachise immoo akka lubbuu addunyaa kana guutuu jiraachiseettidha du'arraa hambisee kan jiraachisee jedhe rabbiin asaadeef amoo wallaahi billaahi jechuudha ati fakkeenyaaf mana walee innat si argeeran ofii koo si jala taa'ellee si ilaaleera sababaata waan na jala jirtuuf yeroo ati seentuu naa dhufa laayiviin kee achi dhattee asoteettati wanti biraayituu hafeetii nama ofiisaa dhiira ta'e waan akkasii wanta gadi bu'aa wanta faayidaa hin qabne dhaqee booniyyeetiin haasofsiisee waan kana godhee viidiyoo sana waraabee fidee tokkoffaa nama nabi Muhammad arrabsu lammata nama kana si godhe siiniyyuu jechuudha dhaxxee bakka sana dhaabbachuun dogongora isa jalqaba obboleessa kiyya dogongorteetta achi dhaabbachuu hin qabdu nuti obboleewwan muslimaadha nama sana duukaasuu hin qabdu waliin dhaabbachuus hin qabdu bilookii gochuu qabda waliin haasa'uu hin qabdu sababaansa nabi Muhammadiin arrabsa namni kun salawaatu rabbii wassalaamu alayhi Dhiisuuf hin danda'u ustaas. eenyu Ani dhiisuuf hin danda'u. dhimma dhuunfaa kee dhiisuufi dandeessa nabi Muhammadiin nama nabi Muhammadiin arrabsu garuu dhaxxee bira dhaabbachuu hin dandeessu islaamummaatti dhorka akka seera islaamummaatti Okay. waliin haasa'uu Namni sun dandeessu fakkeenyaa isa fi hordofuu asirratti dandeessu gaaffiin qabaa. Dhiifama garuu gaafadhu namni sun amma gaafa gara islaamummaatti deebi'utti yookaan immoo
amma gaafa kamitti nama sana woonnee yookaan lollee duukaa jiraana fakkeenyaaf namni sun dogoggoree dhadhee yoo dhiise dhiisuuf hin dandeenyu. Elaa kuno as Ustaaz Abaadarri maayikii banadha deebisaa fi gaaffisaa si deebisu dhaggeeffatu.